akkasiin shaawurii seentus itti himtee qaama dhiqattus itti himtee waa hunda gooteeti isiin baraaf waggattis achuma jirti. Lasii jechuu bar anama abbaa manaa naan lolu nan jaaladha. Abbaa manaa naan lolu moor nan jaaladha abbaa manaa naan lolu. Abbaa manaa keellasi abbaa mana cadhiseetumaan buddeena narraa nyaatee rafoo osoo hin taane abbaa manaa naan lolu nan jaaladha. Tokkoffaa maal inni waan badaa godherraa gaafa inni naan lole anuuf bara'aa deema sii galee. Kaleessa ayyoon tiye yookaan atumti maaliif natumti haati tiye jibbaaf natumtu bar abbaan kan koo jibbaa nantumu bar sii galaa miti nan jaaladha sii galee abbaan manaa qoraasuma haadha manaati gatii ta'eef tokko san ammeebi balleessuu danda'a beekaa balleessuu danda'a wallaalii balleessuu danda'a waa hedduutu jira jireenya ilma namaa kana keessa garuu maaltu jira beektaa namoonni tokko nee barkama hin naqaane jira dhiirri tokko oma barbaadda sugeettanii kan hin naqaane qakeerlasii. No, dhagee biraa dhufaate. Abaata kakaayis. Dhaggeeffadhu ati miskiina namaa qabdani taataa godhan beekaa dhaggeeffadhu wallaahi dubartii wayii amma silaa jechuun haati miidhaa kaallee numa fayyadamtee numa beeyti isiinuu sodaa kiyyaan dubbattu macha mundi isiitu akka jaarsa sodaanna sodaatti ila dhagayi rakkoo dubartii biratti argu jira wallaahi namni jechuudha namni jireenya isaa keessatti waan baay'ee arga beeki ana akka duriyyee yooni maafiyaani gar waan umaanti akkatti nalaata namu ani bar nama jaarsa guddaa umrii guddaa nama jechuun nama kan akkatti silaalee saayii kudhan maalummaa kee waan baatu si beeku. Imaa'ila asuma Imaaraatiin keessa Abu Dhaabii intala takka ture baay'ee bareeddi. Yaani bakka Hindii fakkaatti baxxaami bareeddi walta jabaa jenne zabana tokko. Kazaa walta janaa jennee wal fuudhuuf murteessinee wal agarre. Hattan birrii sargi kaachiiti miti kaasiitu akka dandeettu natti himte kanaatu dhiirri akkatama itti kana beekilaal. Dubartii rakkoo qabdanii bar rakkoon keessan tokko lamaa miti dhiirri akkanaa natti tolaa daffaarii minaamin jettee jechuudha. Okay? Isin dhiira tuffatina dhiirri badaadha. Dhiirummaa qabdu yoone meen poointii sirratti arginaan inni masmaas hin qabdu. Amma isin dhiirri gabaabaa dhiirri amalan qabu dhiirri dubartii naannessaa dhiirri birrii naannessaa dhiirri maali osoo akkas ta'e maafiyaan akka kiyyaan jiru waan gartu maal asirratti sun dura beeytanii miti namni akka kiyyalee dubartiin filanne silaan jiru gin baxxaa nama marxoo seetu anna wala garree gaafa wala garuu iccitii takkitti irratti arge maali intalli kun kakattee ira dhiironni irra baay'ee nama isin dhiira waan birrii fa'a waan akkas harakaata beera fa'a jideemu waan akkasiin injiraa miti equality dhabuu fa'a waan akka deebiitiin immoo teemsaa wayii ta'u waan akka no dhiirri kana hundaan ala dhugaa sitti kana hundaan ala yoo kama rabbiin jireenya laamchise ta'e malee na asiitu mura wala garre gaafa anibsii wal badanummaa naan jette beektaa yoo an biyya kanatti dhiira tokkotti kalaa rabbi rakkiyetti hin galchin dunyaa naan godhin rabbiin naa fuudhu jette. Yaani jechuun biyyuma kanattu dhiiratti hin kaloofne jechuun akka wal fuudhuuf kaan amma ani hin danda'u kaan waan baay'ee. Dhiiratti hin kaloofne? Asitti biyya kanatti jechuun dhiira bira jaazaan buune jette. Dhagahi dhiirri nama madaalti. Okay? Gaafa qacaraa wal agarree siistamii moobaayilii si seenummoo ansan arge. Wallahi amantee dhiiste giraama 16 maanne 10 kaasii na bira dhiifte 10 wala qabdi 16 silaara wana miidiyaa kara fide akkana godhatte na bira dhiifte kolfuunuuf an sababa suuraa tokkicha istaayilii hin taaneen dhungoo nama jargeen birri isee abbaa isee irratti galchee guyyaa tokko gara assalaamu alaikum jenneen guyyaa takka bareedum sisii maan naa godha birriin isii maan naa godha birri 16 miti miliyeena 16 osoo qabaattee naa kenna mini argilinya dubartii jechuun dubartii nama bakka inni kufee fi bakka inni jiru sanitti kabajaan jaalatte malee dubartii dhiiruma bareedaa soitu dhiiruma beekaa soitu dhiiruma haftaami soitu dubartii nama kijibdu dubartii nama si kijibdu immoo beeyta boriillee wama badaa sirratti dalayti ilmi dhiira kana laala har'a fakkeenya dhiira tokko kijibdee itti yoo dabalamte yuukaan boriillee karuma nagooti jedha dhiirri sammuu qabutti kalaawu itti dhiyaatu. Homa jiru gargara laafoo sun amma homa jiru. Kana wal qabatee ta'an gootu kam arafaate yoo dhugaa yeroo feeti anam fakkii amma anillee si biraa fuudhuu dhabee qoqqophaa jira baay'ee fagoo hin jiru addaa fuuf deemta siidhaa amma kariyaatitti dhagayan fuudhuuf deemanii okay arafaate yoo dhuguma heeruma feete dhiira ka dhiira godhu dubartii gama tokko yoo laalle amalli kee gaarii taananii adeemsi kee gaarii taananii
jechoon ati isaa waamtu gaarii taananii wallaahi dhiirsi jalatti bukkee ta'a. Inni በጣም ትዕቢተኛ ነኝ garuu yoo dubartiin tsabaa na waamtu kushiina adda addaa osoo du'e kushiina yoo intala inni bira dhaabadha akka taraqee illim jedhee gogiraa fakkaadha jechuudha wanni tokko Itoophiyaa saniin beekame isa fakkaadha akka bira dhaabadha malee abadan kilaasiin taa'u. Garuu yoo isiin jecharratti na tamaaggatte odoo isiin kushiina miti jaannami hin seente ani immoo jechuudha deemee waan nyaataa barbaadadha bakka gaarii isiin dechi deemee soqadha bakka gaarii qabbanawii bakka natti ture. Silezii tokkoffaratti dhiiran filiin filamaan rabbi tokko cha dhiiran filiin. Haara gara laafaa waan dhiiranii filaa maal taate ati? Kana rakkoodha. No gara laafaa kee dhageeffadhu. Annaani dhiirarraa waan kana sadii yookaan afurin filu tokko qabeenya hin fedhu. Wallaahi qabeenya humna kiyya argitu kan argitee irree kiyya dhagaa badhadhee deemu kanaan wallaahi osoo inni taa'u qotee baqasee facaasee baadiyyaatti illee jallaan nan jira. Lafti bichaan jiraannaan bara tokko nama kottaa qotee yoo namni sun ollaan kiyya sun sangaa qabaatee sanyii qabaate anammoo humna kiyyaan aramee midhaan san maal godhee bara ittaan ammoo midhaan addaan qoodamne san fidee oorruu xiyya facaasee hin jiraadha. Siigalee intala qotee bulaati abbaan kiyya qotee bulaadha waan ta'eef jechuudha. Siigalaa miti harka kiyya keessa jira nan jiraadha. Baadiyyaa hin faarsu. Addumaan tanallee osoo asii galee nama baadiyyaa taa'uudhaaf rakka magaalaa taa'uu rakkatu miti. Intala baadiyyaa keessa dhalatee intala baadiyyaa keessa guddatte takka innaa qaba. Kan lammaffaa ammoo maaltu jira? Wanni jiru jechuudha. Qabeenya isaarraa dantaan qabu bareeda isaarraa dantaan qabu. Qumatii isaa forever anytime filannoo kan kooti. Taachirraa hafe ammoo dhiira nam filadha. Dhiira filachuun kan koo an tokkoffaa heerumee ilmootii ilmoo abbaan qabne guddisuun fedhu. Ilmootii abbaa malee guddisuun fedhu. Siigalee ilmootii abbaa malee guddisuun fedhu. Ilmoon tiyya abbaa isaa laalaa guddachuu qabdi. Abbaan isaa ilmootii guddisuu qabaa jechuudha. Siigalee ilmoo abbaan qabne hadda nadhalchee boru tabiraa gara biraa filachuun qaba namni sun nama akkam nama haadha kabajaa akkam qabu nama abbaa kabajaa nama abbaa gardaa isaa kabajaa akkam qabuuf nama akkasii sun nan qoradha zarii isaa malee ani kana murteef isaa wannotti kan heermu yoo taate maal warra koomantii isin dhageeffadhu tokkoffaa dhiira dheeraa barbaadda lammaffaaratti hoo nama abbaa isaatii haadha isaatii ganda isaatii kabajaa qabu ta'uu qaba namni ani itti heermu lama sadaffaa hoo Tasadaffaadha ammoo bakkuma jiru sanitti dhiira qofxaannaa ta'uu qaba. Dhiiraan hidhii isaa qabee garana oofoo osoo hin taane dhiira qofxaannaa. Su guddino dhiira eega ta'ee yoo fayyalee lazaazaa'u ta'e boonee sa'aataallee bootaallee. Maal jechuun kanarratti gara laafaa kiyya waliinuu argaa jirra hin argitu maa kan dubartiin kiraa manarraa kan faltu kan dubartiin waa hundatti kennitu kan dubartiin mallaqa biddee kiisii isaa keettee mallaquma sanii waan barbaadde ajajjiiru jedhaatuma faana deemu argaa hin jiru maa. Qofxaannaa soostanya araatanyas. Siigalee argaa jirra bar kun ammoo ka achirraa hafe an fokkattuu ta'ee bareedduu ta'ee eega na filatee natti seenee eega filannoo ofii na godhatee ana irratti full confidence waan jedhamu qabaachuu qabda. Baay'ee sagaara maatii mallee waan sharaffallee jaafallee si gaafa dhittuu ta'an baay'ate akkatti hin argamu. Heeko ene masfartino ani gaafa bukkatallee haa ta'u malaataa gafan keetiin haa ta'u gaafa itti hermi abbaa manaa kiyyaa haatti dhuftee waa'ee sana himtee abbaan koo dhufee himee I don't care lubbuu koo baasee waliin jiraadha. Innis akkas ta'uu qaba. Akkanatti hin baay'isite kana malaal fakkeenya fi akka kiyyaatti fakkeenya fi dubartii waan afur qabdu akka badaa jaaladha. Tokkoffaa dubartii amala gaarii qabdu. Lammaffaa dubartii bareedina ajaa'ibaa qabdu. Sadaffaa dubartii mooyaa ajaa'ibaa qabdu. Afraffaa dubartii algaa irratti shahaadaa na qabsiiftu. Tanaafran hin jaaladha. Kanaafran qabaanan dubartiin na biratti fudhatama qabdi. Diin kanaafran guutuun barbaadu laalu. Main point waan jedhamu main point san qabatte main point keessaa immoo bi'aansi to have gochuu qabda. Kana jechuun maal inni lama waan ati barbaaddu yoo ta'e lama yoo qabaachuu baattellee it is okay bakka waan gootuun qabdu. This is natural waan addunyaa kana bakka ilaalu hin dhalatta erga dhalatteen booda immoo hin duuta bakka dirqama half hin dhalatta hin duuta half jechuun kun. ስለዚህ afur barbaada afran san guutuu qabdu leen soqoon hin jiru kaa addunyaa mata akkasii birriin argatta you are lost deebistee baastasaa inni irratti birriin keessuun ni bareeddaa
Arrakana bareeda umri godem imbada. So addunyaa tun have waan taateef haafi goota. Ila akka kii kanatti ammoo kiyanamma afran kana soo argadde waaw. Huccuu baafadhee makiina isa hojii fi ittiin saalfadhu. Gin yellam akkasitti argachuun waan hin jirreef maal godhe waan lama yoo qabaatte tokko hin barsiifadhaa tokko immoo tillee na foggora tillee na rabsan obsee jiraadha bakka allaqa. Tokko gin hin barsiifadha. Sumbarra koo kan waraanama fakkeenya waa afur mooshan si himee miti. Kana hundaa hin qabaa abbaan mana kiyya hin qabaa jechuun miti. Ani walumaa galatti dhiira konfidensii qabdu. Konfidensii qabdu. Akkana godhi koottu. Dhiira jechuuni tokko faratti dhiira jechuun ka dhiira godhu akka rabbisitti maa dhiirri muraasa malee ka dhiira godhu akka wasitti yeroo amma kan dubartii. This is time. Yeroo amma kun beeku. Akka dhiira godhaa jirti bargara laafoo fuudhaa jirti. Time arafaate time. This is time. Fuudhaa jirti kaa fuudhaa an fuudhuun fedhu. Yeroodha dhageeka yeroodha. Maal goota beektaa? Yeroo waan nama goon hin qabdu beektaa? Maal goota? Ati amma dhiira qoftoon dura yoo argite lubbuun teeyoor si buute okay waan baay'ee irra hin barbaadin. Silaa hin fuuna jettanii rabbiin nu godhe gadhee maqaa nu nyaattee bara. Wallahi haadha faateen dubartii dunyaa qabdu kana meeqa beeka wallahi billahi. Ila maktaba qaba nama biyya kanatti fakkeenya gurguddaan kun ila tabbaa isaa kan dafata kun takka moota Muhammadon tumee ajjeese jira. Ebade kan wallahi baay'ee beeka. Diin odoo isiin jechuudha. Warqee sitti argatte fuudhu. Due akaraa gara deemee yoo namni si kubsi nyaata dhufe law godhee sharxaa kana irratti dhufee fiigaa siin gattara malee hin fuudhu. Shuu. Dhiirri akka ati barbaaddu kun immoo muraasa. Silazii maal goota? Dhiira kana eega jettanuu silaa isin fuunattan hundi saalfattanillee fuuteet. Okay fuutee leenjifte. Rabbi nu godhe. Fuudha. Ebade nu saltanii badhaabdee nu saltanii wallahi. Abboo dhiira bukkee. Dhiira konka. Dhiira shaqaxe ka hudduu beeraa jala deemtee umurii kee guutuu hudduu beeratti hin jiraatu shaqaxe. Wayyo. Ciao arafate. Wallahi ciao. Ebade bardu batun dakkan atti bara. Infuuna jetti infuuna. Ayya nufuudha. Waafi muskil. Bara wannan duwan gudanin qabu. Nufuudha. Ati fuudhi tumaaniniin akka nama sinjire kana isaan tun gochise maal godhame fuudhi tumaan arafate. Wallahi lazim dhiirri tokko jaalattu. Leenjisin leenjifta dhiirri leenjiyaa. Dhiira immoo uleen leenjisan laal. Amala leenjifta dhiira. Amalli kee Malaan leenjisaa bargara laafoo kiyya. Dubartii biizinasa baratteef dhiira biizinasa baratte sirreessuun ni ulfaata. No, kun dogongora. Maali yoo jette gaafa duraa filannoon isaa maal ture beektaa mallaqa ture. Anaaf jaalateen dhufne beeki. Mallaqa kiyya san jaalatee dhufe. Gaafa mallaqni sun dhumatee mallaqa andi